Akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan idil addunyaa isin dhageessifnaati dursa obboleewwan keenya Saudi Arabiyaa keessatti hidhamanii daramaa jiraniif Rabbi furmaata haa taasisuuf furmaata dhufaa jiruuf arifata Rabbi taasiseetiin ji'a Ramadaanii asitti isaan haa hiiku jenna. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan idil addunyaa irraa walitti sassaabannee kurfeeffannee isiniif dhiyeessuuf qophoofnee jirra. Kanneen peejii keenya YouTube subscribe hin godhin subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama akkasumas mallattoo qubaa sana like gochuun odeeffannoo yeroo akka argattanii fi TikTok keenyas like do it share gochuun dagatinaa isiniin jenna. Gama oduuwwan ijoo jalqaba irratti ceena. Halillaa Sooriyaa kutaa Del Zuu kuusa dhaabbata Boba'aan Umar jedhamu irratti humni milishoota Iraan Republic Guard jedhaman Sooriyaa irraa qiyaafataniin loltoota Ameerikaa irratti kambiiwwan buufata mooraa waraana USA kan ta'e irratti dhoo'insi gurguddaan hurrumtaa misaa'iliitiin har'a qiyaafamee Pentagon jeeqamudha. Miidiyaaleen gabaasu irratti jiru. Addunyaa keenyaaf Rabbi nagaa godhu. Nageenyi waa hunda caalaa akkasumas jibbi sanyummaadha aada maleedha jenna. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Sadarkaa galaanatti misaa'iliin baalastik misaa'il jedhamu doonii gubbaarraa hidhamuun Imaadii fi Alqaadir yaalii mirkaneeffannaa har'a Iraaniin taasiste addunyaa ajaa'ibeet dachii girgireesse jedhame. Raashiyaan yeroo jalqabaatiif baabura dirree lolaa misaa'iliin tokko rukutuu hin dandeenye Zaarub jedhamu oomishtee kanneen 20 ta'an daangaa Kremliif Yuukireen irratti bobbaaftee neetoodhaan maal barbaaddu santu seera jechuu Arabiyaa We Understand Times fi taas miidiyaa Aljazeeraan gabaasan. Kooriyaan kaabaa misaa'ilota Cruise misaa'il jedhaman fageenya addunyaa kiiloomeetira 2500 furguganii irra galaanaa meetira 1500 ol ka'uudhaan bakka barbaadan qiyaasan akka cabbitti daangaa Kooriyaa kaabaatiif Jaappaanitti roobsiteeti. Warri Jaappaaniif Kooriyaa iyyutti argaman kan jedhanii fi dubbiin garam jechuu Pentagon gabaasa miidiyaalee har'aa taate. Loltoonni Israa'el baankii idil addunyaa kan Gaazaa keessaa qarshii doolaara miliyoona 54 saamuu isaanii dhaabbanni baankiiwwan addunyaatiif akkasumas Hamaas himachuu kan jedhan gabaasa keenya har'aati. An Gaaddisaa Gadaa gama balballoomii oduttiin isin ceesisa. Lolli Hamaasii fi Israa'el ji'oota 4 kan darbeef lubbuuwwan lammiiwwan qulqulluu dhumuudha hin malle gidduutti hunkuraa fi akkasumas siviilota miliyoona 2.5 ol kan ta'u qeerraa buqqisee Gaazaa onte keessatti haleellaan Hamaasii fi humna IDF yeroo itti fufee addunyaan nagayaaf waywaataa jirtu kanatti daangaan lola lammataa waraana idil addunyaan kaasa jedhamee United States addunyaafis yaaddoo ta'e daangaan kan hoggantoota Hamaas miliquu danda'an jettee Israa'el gurteetiin irratti haleellaa raawwachaa jirtu daangaa siviilii miliyoona 1.3 baqatan Raafaadha. Raafaan wal qabsiisee biyyoonni liigii Arabaa hedduun kan deeggaman Ameerikaan deeggarsa Israa'elii keessa dhaaba Israa'el kanarraa mirga namumaatii fi akkasumas naamusa daangaa waraana cabsiiteedha. Har'ammoo Afrikaan kibbaa daangaa kana dabartee haleellaa fudhachuu manni murtii idil addunyaaf mootummoonni gamtoomanii callisuun kun tuffiidha jechuun dheekkamsa dhageessan. Yeroo kanatti odeeffannaan bahee miidiyaalee addunyaa qoraasu irratti jiru. Doolaara miliyoona 54 baankiiwwan Gaazaa keessaa Israa'el saamte jechuun miidiyaaleen idil addunyaa dubbachuutti jiru. Kanaan wal qabsiisee Israa'el deebisuu baattu baankiiwwan Gaazaa keessatti argaman keessaa maallaqa ciphifamaa doolaara miliyoona 54dha. Israa'el fudhachuudha miidiyaaleen hedduun isaanii gabaasa irratti argamu. Haa ta'uuti haleellawwan gurguddaan guyyaa kaleessaa Birgeedii Al Redwaan Hizbollaan daangaa Qaariyoot Shimoonaa irratti fudhatan loltoonni Israa'el hedduun gara duuba deebuu fi ajaja Benjamin Netanyahuutiin gara daangaa Israa'elitti as siquu fi magaalaan bulchiinsaa kutaa Qaariyoot Shimoonaa kan Israa'eliin jala jirtu
ukura gurguddaa faleellaa keessummeessitee buluu miidiyaaleen gabaasuu irratti argamu. Kanaan wal qabatee akkuma dhaadatan Iiraanii fi Hizbollaa akkasumas Huutiin jeequmsa naannichaa babal'isan jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii himachuu irratti argama. Kanaan kan dhaabbatiin biyya Ayatullah Ali Al-Khamenei Ibrahim Ra'iisii har'a teessoorra aanan adii dhuganiitiin dubbii jabduu takkaan gadi bayanii. Loltoonni humna milishoota addaa Iiraan Riippaabilik Gaard jedhamaniin beekaman daangaa Sooriyaa keessa buufata kutaa waraanaa Ameerikaa irratti misaa'ila hurrumtaa gadhiisuun buufanni kutaa Sooriyaa kan Deelzuu kuusa dhaabbata boba'aa Umar jedhamu irratti misaa'ilota wal faanaa dhukaafameen buufanni loltoota Ameerikaa dhoo'insa gurguddaa keessummeessu Almaad kan TV Sooriyaa gabaasu Hindustan Times suuraa viidiyoodhaan deeggaramanii gadi baasanii United States of America dheekkamsiise. Sadarkaa galaanaattiin misaa'il baalaastikii misaa'ilii doonii gubbaarraa hidhamu Imaadiif Alqaadir Iyyarii mirkaneeffannaa akka barbaadetti furgugee galoo galaana dhibbantaa sadarkaa 44 galoo galaana Eelmandabiif galaana diimaa irratti yaaliin misaa'ilota baalaastik misaa'ilii Iraaniin taasifte har'a galoo galaana kan Meeditiraaniyaanii dabalateetiin jeequmsa guddaa uumuuf naannichi yaaddoo keessa galche jedhame. Humna galoo galaanaa dooniiwwan farra ugguraa jedhamu 58,000 ol kan qubsiiste akka Al-Arabiyaan gabaasetti yeroo jalqabaatii fi humna aviyeeshinii kanaan to'annaa kamiyyuu to'achuu danda'a jechuun Iraaniin kun olaantummaa jechuun garamii warra dhihaatii fi Ameerikaatti yaaddoo ta'e. Haa ta'uuti haalli amma deemaa jiru baha gidduu galeessaa fi nagaa naannichaa booressuu keessatti iddoo addunyaa kan yaaddessee ta'uu Wiyoo Taas akkasumas Al-Arabiyaan gabaasan. Raashiyaan yeroo jalqabaatii fi baabura lolaa kan daangaa irratti ji'oota 9 hojjechaa turte hadiida mataa fiitiin kan qabaniif misaayilotaaf nikileerii hidhatan jedhaman misaayil leenyuun cabsine jette daangaa Yukireeniif akkasumas Kireemlii irratti bobbaafteetiin Zeleniskiin iyya Ameerikaa dhageessisuu fi akkasumas biyyoonni dhiyaatii fi Ameerikaan kan dheekkaman Puutiin haalli amma adeemaa jiran naannicha yaaddoo keessa galchuuf akkasumas Yuukireen to'adhaadha fakkaatti jechuun pirezidaanti Baayiden akeekkachiisan. Addunyaa yeroo ammaa furmaanni nagaa waraanni barbaachisu jedhamu keessatti Raashiyaan kana kan goote daangaa dallaawwanii humnoota ugguraa magaalota Yuukireeniitiin to'achuu fi loltoota isaanii balaa jala dandamachiisuuf ta'uudha Wiihoon tajaajilli oduu miidiyaa Raashiyaa gabaase. Anis oduu haarawaa qaba jechuun Kim Jong-un jaarsi gabaabaa guddayyaan barayyuu dardara kan obboleettii isaa malee sochoone Cruise misaa'ilota hurrumtaa akka cabbitti dangaa waraanni Ameerikaa qubate kan Kooriyaa Kibbaatii fi Jaappaan irratti misaa'ilota 13 yeroo isaan haleellaa agarsiisan viidiyoon Aljazeera akkasumas CNN fi Fox miidiyaaleen hedduun ila addunyaa balballoomsan yaalii kootii fi galma gahee jira. Qaamni dubbatu kanuu kana liqimsa jechuu Kim Jong Kooriyaa kaabaa addunyaan akka itti dheekkamtu taasise. Seera idilaa addunyaatti meeshaawwan eeyyama hin taane kamuu dhukaasuun dhoowwaa kan ta'ee fi Kooriyaan kaabaa tibba qoqqobbiin addunyaa irraa kaamu jedhamee waywaatamaa jiru kanatti meeshaa gurguddaa akkanaa kana dhukaasuun heera idilaa addunyaa cabsuu akka ta'es himamee jira. Antooni Bilinkan Israa'el yeroo dhumaatiif waamicha dhiyeessanii lammiileen Gaazaa qeerraa buqqaan akka deebi'anii fi haala seera idilaa addunyaa mana murtii idilaa addunyaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti nageenyi akka biyyatti Palestaayinii beekamtii kennamuuf gaaffiiwwan gamanaa jiru irratti addunyaan nu gargaaruu qabdi jechuun yeroo jalqabaatiif Ameerikaan dubbachuu isii maddeen miidiyaa gabaasan. Addunyaa keenyaaf sooshaal miidiyaan dirree teekinooloojiif guddina dirree jallaaf tokkummaati malee dirree jibbiinsaa fi duguggaa sanyii akka hin taane dhaamuudhaan nageenya addunyaa keenya hundaaf biyya keenya hundaaf haa ta'u nageenyi saba addunyaa hundaaf haa ta'u horaa bulaa.